Barnoota lammummaa kutaa torbaa boqonnaa lammaffaa mootummaa fi bulchiinsa mootummaa kan jedhu waliin ilaalla. Yaadrimee mootummaa. Mootummaa jechuun maal jechuudha? Mootummaa jechuun maal jechuudha? Isa jedhu gabaabinaan yoo ilaallu, mootummaa jechuun hawaasa siyaasaan gurmaa'ee hooggansa tokkoon akkasumas hooggansa tokkoon buluu fi daangaa murtaa'e keessa birmadummaan jiraatudha jechuudha. Mootummaa jechuun hawaasa siyaasaan gurmaa'ee hooggansa tokkoon keessa bilisummaadhaan mirga isaa kabachiifachuun birmadummaadhaan jiru jechuudha. Haaluma kanaan mootummaan hawaasa siyaasa karaa seera qabeessa ta'een hundaa'ee fi bulchiinsa mootummaatiin hoogganamudha. Mootummaan eenyudha? Hawaasa siyaasa karaa seera qabeessa ta'een hundaa'eef bulchiinsa mootummaan hoogganamudha yookiin caasaa mootummaa kan of keessaa hawaasa of keessaa qabudha jechuudha. Kanaafuu mootummaan uummata waliin jiraatu lafa daangaa sadarkaa addunyaatisaatti beekamtii qabu bulchiinsa mootummaa uummata isaaf itti gaafatamummaa qabuu fi birmadummaan keessaa fi alaa kan mirkanaa'e of keessatti qabaa jechuudha. Kana jechuun biyyi tokko biyyadha yookiin mootummaa qabdi kan jedhamu biyyi sun daangaan mataa ishee kabajamee fi alaabaan mataa ishee beekamee birmadummaan hawaasa ishee yookiin immoo saba biyya sana keessa jiru kabajamee kan jiru taanaan biyyi sun mootummaa qabdi jedhama. Mootummaan eegumsa nageenyaa fi fedhiiwwan bu'uura lammii isaa guutuu irratti kan bu'uureffatedha. Maalirratti kan bu'uureffatedha mootummaan? Bu'aawwan hawaasaa eegsisuu yookiin dantaawwan hawaasaa eegsisuu, waan isaan barbaadan guutuu nageenya isaanii kabachiisuun mootummaa irraa eegama jechuudha. Galmi guddaan hundeeffama mootummaa seeratti gargaaramuun maal gochuudha? Seeratti gargaaramuun walitti bu'iinsa namoota gidduu jiru furuuf ni nagaa fiduudha. Rakkoo yoo jiraate nagaa fiduuf kan hojjetu mootummaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana akka addunyaatti mootummoota 200 ol jiran keessaa biyyi keenya Itoophiyaan ishee tokko yoo taatu birmadummaa ishee eeggattee kan turtedha jechuudha. Biyyi keenya akka addunyaatti biyyoota jiran keessaa biyyoota birmadummaa isaanii eeggatanii jiran keessaa tokkodha jechuudha. Kaartaa kanarraa amma biyyi keenya eessatti argamti? Bakka kanatti argamti jechuudha. Birmadummaa ishee eeggattee of kabachiiftee ni jirti. Biyyoota akka Ameerikaa kaasuu dandeenya, Raashiyaa kaasuu dandeenya, Chaayinaa kaasuu dandeenya, Awustiraaliyaa, Biraaziil yookiin Ameerikaa kibbaa, Kanaadaa biyyoota hedduu kaasuu dandeenya. Biyyoota Afrikaa hedduutu jiru. Kunneen birmadummaa isaanii eeggatanii kan jiraatanii yookiin immoo mootummoota biyyoota 200 olii kan hawaasa isaaniif dantaa hawaasa isaanii fedhii hawaasa isaanii eegsisuuf kabachiisuuf kaartaa mataa isaanii yookiin immoo daangaa mataa isaanii kabachiifatanii jiranidha jechuudha. Biyyooti kun kaartaa mootummoota addunyaa agarsiisudha jechuudha. Kana madaan caaccuulee mootummaa 2.2 jalatti caaccuuleen mootummaa maallaa eenyu fa'ii kan jedhu gabaabinaan ilaalla. Mootummaan waliigalaan caaccuulee bu'uuraa kanneen akka uummataa, lafa daanga'e, bulchiinsaa fi birmadummaa qabaachuun ibsama. Mootummaan maal qabaachuun ibsama? Caaccuulee bu'uuraa kanneen akka uummataa, lafaa, daangaa, bulchiinsaa, birmadummaan qabaachuun ibsamaa jechuudha. Kunneen warra ijoodhaa jechuudha. Maaltu? Uummatni. Uummatni jiru taanaan bulchuu hin dandeenyu. Lafa yookiin lafa hin qabnu taanaan bulchuu hin dandeenyu. Lafti nuti qabnu immoo daangaa hin qabu taanaan bulchuu hin dandeenyu. Akkasumas caasaa mootummaa bulchiinsa, caasaa federaalaa, gandaa, aanaa warra jedhaman jechuudha. Akkasumas birmadummaa qabaachuun ibsamaa jechuudha. Birmadummaan biyyi biraan akka hin sarbineef biyyooti biroon dhiibbaa akka irra hin geenye of kabachiiftee biyya jirtudha jechuudha. Kunneen caaccuulee ijoo mootummaa yookiin caaccuulee ijoo bu'uuraa jennaa jechuudha. Kunneen afran warra ijoo mootummaan akka jiraatuuf gargaaranidha jechuudha. Uummati yoo hin jiraanne waan bulchinu hin qabnu, lafti yoo hin jiraanne waan bulchinu hin qabnu, birmadummaa hin qabnu taanaan biyyadha jechuu hin dandeenyu, bulchiinsa hin qabnu taanaan nagaan jira jechuu hin dandeenyu jechuudha. 2.21 jalatti uummatadha kan arginu. Uummatni caaccuulee mootummaa keessaa isa kamidha? Isa tokkodha jechuudha. Amma ilaalleerra. Mootummaan hundeessuuf baay'inni uummataa barbaachisu dhaabbataa miti. Mootummaa hundeessuuf uummata miliyoona 1 barbaachisaa, miliyoona 100 barbaachisaa, 1,000 barbaachisa jedhee daanga'aa miti jechuudha.
mootummaan uummata sabummaa, amantii, afaanii fi aadaa adda addaa qaban yookiin uummata eenyummaa wal fakkaataa qaban irraa ijaaramuu danda'a jechuudha. Sabooti asirra jiran sabaaf sablammoota biyya keenyaati. Hundi isaanii yoo ilaaltan uffannaan isaanii aadaa garaagaraa, gosti isaanii garaagaradha. Asii fakkeenyaaf Gambeellaan arguu dandeessu, Tigree arguu dandeessu, Oromoo arguu dandeessu. Saboota hedduu biyya kana keessa saboota 80 oltu jira. Warra Karrayyuu, Affaar arguu dandeessu. Saba hedduu warri kun walitti dhufuudhaan aadaa mataa isaanii, amantii mataa isaanii, afaan mataa isaanii qaban walitti fiduudhaan mootummaa isaan hundeeffatan Itoophiyaa biyya jedhamtu ijaaruu danda'eera jechuudha. Lama tuqaa lama jalatti lafa daanga'aadha yookiin daangaa lafaa. Caacculee mootummaa keessaa inni biraan lafa daanga'aa sadarkaa idil addunyaatti beekamtii qabu qabaachuudha. Kunis mootummaan kamiyyuu daangaa murtaa'aa malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Mootummaan biyya tokko daangaan isaa dhaabbataa ta'uu qabaa jechuudha. Uummatni hawaasummaa fi siyaasaan gurmaa'ee jiraachuuf lafti daanga'ee jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. Uummati maal ta'uudhaaf? Bakka tokkotti dhufee gurmaa'ee jiraachuudhaaf, siyaasaan gurmaa'uudhaaf, hawaasummaadhaaf walitti dhufuudhaaf maaltu daangaan barbaachisaadha jechuudha. Bal'inni fi dhiphinni lafaa biyya tokkoo hundeeffama mootummaatiif murteessaa miti jechuudha. Lafni sun bal'aadha baay'ee yookiin immoo dhiphaadha baay'ee inni jedhu hin murteessu jechuudha biyya tokko biyya taasisuuf. Akkasumas uummata baay'eedha uummata xiqqoodha jechuun hin danda'amu jechuudha biyya tokko biyya jechisiisuudhaaf. Ulaagaa barbaachisu qofa guutuudha jechuudha. Kanaaf immoo biyya daangaa lafaa xiqqaa qabdu magaalaa Vaatikaanii fi biyya daangaa lafaa bal'aa qabdu Raashiyaa akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Addunyaa keenyarraa akka fakkeenyaatti yoo fudhanne biyyi daangaa lafaa xiqqaa qabdu Vaatikaan yoo taatu biyyi daangaa lafaa bal'aa qabdu immoo Raashiyaadha jechuudha. Biyyoota daangaa bal'inaa fi xiqqeenya qaban haala kana ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya Vaatikaanii fi Raashiyaa fudhannee mootummaan daangaa bulchiinsa isaa keessatti sochiilee siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa taasifamu hunda ni to'ata jechuudha. Maal ni to'ata? Diinagdee ni to'ata, hawaasummaa ni to'ata, akkasumas sochii siyaasaa biyya isaa keessatti ta'u to'achuudhaaf dirqama ni qaba jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaanis biyyoota daangaa murtaa'aa qaban keessaa tokkodha. Biyyooti Itoophiyaa daangessan eenyu fa'i? Kara kaabaa Eertiraa, kara bahaan Jibuutii, kara bahaan Somaaliyaa asiin, kara kibbaan Keeniyaa, kara kana Keeniyaan ni jirti. Kara kibbaan Keeniyaa yommuu ta'u, Sudaan kibbaa fi Sudaan kaabaan immoo dhihaan daangessu jechuudha. Sudaan kaabaa fi Sudaan kibbaan kara kana nu daangessu jechuudha. Biyyoota haala kanaan daangaa isaan Itoophiyaa irraa qaban yogguu ilaallu bifa kanaan fakkaataa jechuudha. Eertiraan kara kana, kara kaabaa, kara bahaa Jibuutii, Soomaaliyaan, Keeniyaa, Sudaanii fi Sudaan kibbaan biyyoota Itoophiyaa daangessanidha jechuudha. Kaartaan Itoophiyaas haala amma argaa jirtan kanaan kan daangeffamedha jechuudha. Bifa asirratti argamu kanaan kan dibamee jiru kanaa jechuudha daangaan biyya keenyaa. Bulchiinsa mootummaa 2.23 jalatti bulchiinsi mootummaa caaccuulee mootummaa keessaa tokko ta'ee mootummaan bakka bu'uun kan uummata tajaajiludha. Eenyu? Bulchiinsi mootummaa caaccuulee mootummaa keessaa tokko ta'ee mootummaa bakka bu'uun kan uummata tajaajiludha jechuudha. Caaccuulee mootummaa jalqaba kaasneerra. Uummata, bulchiinsa, daangaa jennee jechuudha. Kanaaf mootummaan bulchiinsa malee jiraachuu hin danda'u. Bulchiinsis mootummaa qaama hojii mootummaa hojjetu ta'ee aangoo seera tumu raawwachiisuu fi hiikuu ni qaba jechuudha. Mootummaa qaamota wantoota kana sadan akka hin daganne. Aangoo seera tumuu, aangoo seera raawwachiisuu fi aangoo seera hiikuu jechuudhaan qaamolee bulchiinsa mootummaa bakka sadiitti qooduu ni dandeenya jechuudha. Inni afuraffaan biyyi tokko biyya akka jedhamtu kan taasisu birmadummaadha. Wantoota sadii jalqaba ilaalle maal fa'idha? Kan jalqaba sadan ilaalle uummatadha, bulchiinsadha, adda biraan
daangaa lafaa yookiin immoo lafa daangaa qabaachuu qaba. Inni afuraffaan immoo birmadummaadha jechuudha. Birmadummaan maali? Birmadummaan caacculee mootummaa keessaa tokko ta'ee biyyi tokko gidduu seentummaa biyya biraa irraa bilisa ta'uu ishee kan agarsiisudha jechuudha. Biyyooti biraan akka barbaadan harka akka keessan galfanne kan dandeessisu biyyi sun yoo maal qabaattedha? Yoo birmadummaa qabaattedha jechuudha. Biyyi sun birmadummaa ni qabdi taanaan abbaan argee biyyi barbaade keessa seenuudhaan jeequu hin danda'u jechuudha. Birmadummaan bifoota keessoo fi alaan ibsama. Birmadummaa keessoo walabummaa aangoo biyya keessatti biyyootni qaban kan agarsiisu yoo ta'u, birmadummaan alaa immoo biyyootni of danda'oon fedhii keessoo isaanii irratti hundaa'anii hariiroo biyyoota biroo waliin akka qabaatan kan taasisudha jechuudha. Birmadummaa gosa meeqatu jira jennee amma? Birmadummaa gosa lamatu jira jennee jechuudha. Birmadummaa keessoodhaa fi birmadummaa alaa jennee ilaallee jirra. Birmadummaa keessoon walabummaa aangoo biyya keessaa fi biyya keessatti biyyooti qaban yommuu ta'u, kan alaa kan jennu immoo birmadummaa alaa kan jennu immoo biyyooti of danda'oon fedhii isaan hariiroo biyyoota biroo waliin uumuudhaaf qabanidha jechuudha. Biyyootni birmadummaa keessoo qaban aangoo fi dandeettii hawaasa isaanii irratti hooggansa kennuu danda'u. Birmadummaan alaa biyyi tokko fedhii dhiibbaa fi giddu seentummaa biyyootaa fi qaamota biroo irraa walaba ta'uu agarsiisa jechuudha. Birmadummaan alaa biyyi tokko fedhii dhiibbaa fi giddu seentummaa biyyoota qaamota biroo irraa walaba ta'uu agarsiisa jechuudha. Gaheewwan bulchiinsa mootummaa 2.3 jalatti gaheewwan bulchiinsa mootummaa maalidha kan jedhu gabaabinaan yogguu ilaallu, bulchiinsi mootummaa akka qaama biyya hoogganuutti gaheewwan adda addaa irraa eegamuu qaba. Gaheewwan kanneen hubachuuf murtii lammiilee biyyattii hunda bitu kennuutu irraa eegama. Gaheen bulchiinsa mootummaa biyyaa biyyatti adda adda kan yoo ta'u, kanneen armaan gadii immoo isaan ijoodha jechuudha. Seeraa fi sirna eeguu, tajaajila uummataa dhiyeessuun bulchiinsa mootummaa yookiin dirqama gahee mootummaa keessaa warreen jalqabaati jechuudha. Seeraa fi sirna eeguu, tajaajila uummataa dhiyeessuu, akkasumas nageenya biyyaalessaa tiksuu fi murtii diinagdee kennuun gahee mootummaadha jechuudha. 2.3 jalatti immoo seeraaf sirna eegsisuu kan jedhu, seeraaf sirna eegsisuun gaheewwanii fi galma barbaachisaa mootummaan dimokiraatawaa keessaa inni tokko seeraa fi sirna kabachiisuudha jechuudha. Kana milkeessuuf seerota gochaalee hawaasaa qajeelchuu fi bitutumuun barbaachisaadha jechuudha. Hawaasa sana ittiin qajeelchuuf seera baasuun dirqamadha. Mirgaaf dirqama hawaasaa baasuun dirqamadha jechuudha mootummaadhaaf. Seeronni bulchiinsa mootummaa tumaman nageenya, mirgoota, qabeenyaa fi jireenya uummataa eeguuf kan gargaaranidha jechuudha. Poolisiin sirnaa fi seera yeroo kabachiisu kan agarsiisudha. Tajaajila hawaasaa dhiyeessuun isa lammaffaadha. Gaheen bulchiinsa mootummaa inni biroon tajaajila uummataa jireenya hawaasaa waliigalaa fooyyessuu danda'an dhiyeessuudha. Bulchiinsi mootummaa uummata daangaa isaa jala keessa jiraniif kallattii adda addaan tajaajila kennuufiin itti gaafatamummaa qaba. Dhaabbileen miti mootummaas uummata deeggarsa akka taasisan haala mijeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf ibsaa galchuu ta'uu danda'a, bishaan galchuu ta'uu danda'a, wantoota bu'uuraalee jedhaman galchuun tajaajila uummataaf dhiyeessuun gahee mootummaa keessaa isa tokkoo fi isa gara bulchiinsa mootummaa dhiyaachuu qabudha jechuudha. Tajaajila fayyaa yeroo kennamu agarsiisa kun jechuudha hawaasaaf. Nageenya biyyoolessaa eeguu. Gaheewwan bulchiinsa mootummaa keessaa inni tokko nageenya biyyoolessaa eeguudha. Gaheen bulchiinsa mootummaa irraa eegamu keessaa tokko ittisa biyyaa qabaachuu fi nageenya lammiilee isaa kabachiisisuudha jechuudha. Qaamni nageenyaan jiru taanaan biyya tokko to'achuuf yakka qaqqabuu malu ittisuudhaaf ni ulfaataa jechuudha. Inni kun isa sadaffaa yogguu ta'u, haala kanaan arguu dandeenya. Qaamoleen nageenya kabachiisan yeroo isaan faajjii biyyaa baatanii alaabaa biyyaa baatanii deeman ni agarsiisa jechuudha. Tika biyyaalessaati kuni. 2, 3, 4 irratti kallattii diinagdee qajeelchuu.
Gahee mootummaa keessaa inni adda biraan kallattii diinagdee qajeelchuudha jechuudha. Gaheen bulchiinsa mootummaa inni biraan kallattii diinagdee hordofamuu qabu qajeelchuudha. Biyyi fedhii yookaan hawwii lammiilee ishee gama hundaan guuttatte hin jirtu. Bulchiinsi mootummaa guddina diinagdee fi tasgabbii cimsuuf jecha qaala'insa jireenyaa to'achuu, daldala jabeessuu akkasumas misooma qabeenya uumamaa hoogganuu irratti ni hojjeta. Dabalataan labsiiwwan adda addaa dhimma diinagdee biyyaa ittiin qajeelchu ni baasa. Fakkeenyaaf kun Abbayyaadha yookiin hidhaa guddicha Abbayyaa Abbayyaa Riinsaans Dam kan jennu kan biyyi keenya ijaartee yeroo ammaa kana xumura irra jirtudha. Madda ibsaadhaaf nu tajaajila. Kana mootummaan galii biyya keessaa ittiin cimsachuudhaaf ittiin uummata hojii babal'isuudhaaf kan hojjetedha. Akkuma kana kanneen hawaasa daldala hawaasaa cimsuuf hojjetaman wantooti biroonis ni jiru jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa. Akaakuuwwan sirna bulchiinsa mootummaa kan ilaallu ta'a 2.4 jalatti. Akaakuuwwan sirna mootummaa maal fa'i? 2.4 sirna bulchiinsa mootummaa gonfoo kan jedhu ilaalla. Sirni bulchiinsa mootummaa gonfoo akaakuu bulchiinsa mootummaa ta'ee kan aangoon mootii harka jiruu fi dhala sanyiin darbudha. Akaakuu sirna bulchiinsa mootummaa akkanaa keessaa aangoon biyya bulchuu dhaalaan darbaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenyatti baratamaa ta'uu baatus biyyoota akka Jaappaan keessatti sanyii irraa sanyiitti darbaa jechuudha. Sanyiin biraan biyya sana hin bulchu jechuudha. Dhalarraa abbaarraa ilmatti ilmarraa bifa kanaan aangoon sanyiirraa wal fuudhamaa deemaa jechuudha. Inni kun sirna bulchiinsa mootummaa gonfoo jedhamuun beekama. Sirna bulchiinsa mootummaa aristokiraasii kan jedhamus ni jira. Inni kun immoo sirni bulchiinsa mootummaa aristokiraasii akaakuu sirna bulchiinsaa mootummaa ta'ee kan garee beektota muraasa ta'aniin hoogganamudha jechuudha. Garaagarummaan isaa inni sun maatiitu isa jalqabaa kan gonfoo jenne sana maatiitu wal harkaa fuudha. Isa aristokiraasii kan jennu kan immoo beektota muraasatu hoogganaa jechuudha. Sirni bulchiinsaa kun fedhii garee muraasaa kanneen baratan irratti hundaa'edha. Nama hunda kan hammate osoo hin taane qaama barate qofa yookiin beektota qofa irratti kan bu'uureffatedha jechuudha. Kan itti aanu 2.4 sirna bulchiinsa mootummaa abbaa irree kan jedhamus ni jira. Sirni bulchiinsa mootummaa abbaa irree keessatti aangoon daangaa kan hin qabnee fi harka nama dhuunfaa yookiin garee namoota muraasaa jiraachuu kan agarsiisudha jechuudha. Harka nama dhuunfaa abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a, qaama hidhatee socho'u ta'uu danda'a, qaama biraa harka jiraachuu ni danda'a jechuudha sirna mootummaa abbaa irree keessatti. Sirna kana keessatti aangoon bulchiinsa mootummaa humnaan tikfamaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota akka Sudaan fudhachuu dandeenya. Sudaan keessatti abbaan yeroo tokko inni aangoo qabu yeroo bulchu, yeroo tokko inni qaama hidhatee jiru ni bulcha. Yeroo adda addaatti wal waraansa keessa jirti jechuudha. Mootummoota abbaa irreetu itti wal jijjiira wanta ta'eef. Irra jireessi bulchiinsa mootummaa abbaa irree sirna awutoritariyaaniidhaan kan geggeeffamu yookiin immoo tootaalitaariyaanii keessatti mul'ata jechuudha. Tootaalitaariyaanii yookiin immoo awutoritariyaanii jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf mootota asii mootii Itoophiyaas keessa ni jira. Abbaa irree kan jedhamu keessa Mangistuu Hayilamaariyaam yookiin Dargii kan jennu ni jira. Asii mootiin Naazii Jarmanii ni jira. Hiitler kan jennu. Musoliinii ni jira. Mootii Xaaliyaanii kan jennu baroota isaan bulchaa turan asirraa ilaaluu ni dandeessu. Mootota abbaa irree jennee gabaabinaan isaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. 2.4 irratti sirna bulchiinsa mootummaa diimokiraatawaa. Sirna bulchiinsa mootummaa diimokiraatawaa jechuun akaakuu bulchiinsa mootummaa ta'ee kan lammiileen murtoo siyaasaa kennuu keessatti qooda fudhatanidha. Inni kun diimokiraasii waan ta'eef hawaasi ofiisaa bulchiinsa barbaadu harka isaatiin ni filataa jechuudha. Akaakuu bulchiinsa mootummaa biroo irraa kan adda isa taasisu amaloota diimokiraasii qabatamaan hojiirra oolchuu isaati. Amaloota mirgaa fi dirqama hawaasaa ni eega, ni kabaja, ni kabachiisa. Diimokiraasii keessatti mootummaan walqixxummaa lammiilee fiduuf carraaqqii waan taasisuuf namni kamiyyuu carraa guddachuu walqixa qabaa jechuudha. Bakka diimokiraasiin hojiirra oolee jirutti
filannoo fi walaba ta'ee fi ifa ta'etu geggeeffamaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya akka Ameerikaa fudhachuu dandeenya. Biyya dimokiraasiidhaan sadarkaa jalqabaarra jirtu mirgaa fi dirqama hawaasa ishee haalaan kan eegdu, birmadummaa biyya ishee kan eegsifattu, akkasumas immoo dhiibbaa biyyoota kamiirraayyuu bilisa taate hawaasa isheef dursa kan kennitu, yeroo yeroodhaan filannoo dimokiraasii waggaa afuriin biyya geggeessitu jennee akka fakkeenya ijootti kaasuu ni dandeenya jechuudha. Mootummoota akka Afrikaa keessatti dimokiraasiin dhufuuf dhiibbaa guddaa gochuun carraaqaa turan keessaa Neelsan Maandeellaan isaan tokkodha. Isaanis bara 1918 dhalatanii nama bara hanga 2013tti jiraatan turanii jechuudha. Biyya isaanii gita bittaa abbaa irree jalaa baasuudhaan yeroo dheeraaf bulchaa nama turanidha. Garaagarummaa mootummaa fi bulchiinsa mootummaa kan jedhu ilaalla xumura boqonnaa kanaa irratti 2.5. Garaagarummaa mootummaa fi bulchiinsa mootummaa maali? Namootni mootummaa fi bulchiinsa mootummaa akka waan tokko ta'aniitti wal jijjiiruun itti fayyadamu. Haa ta'u malee mootummaa fi bulchiinsi mootummaa garaagarummaa guddaa qabaa jechuudha. Bulchiinsi mootummaa qaama mul'ata mootummaa tokkoo bakka bu'uun biyya geggeessudha jechuudha. Bulchiinsi mootummaa qaama mul'ataa ta'ee kan biyya geggeessu yogguu ta'u, fakkeenya kanas ilaaluu dandeenya. Mootummaa Itoophiyaa yeroo jennu biyya Itoophiyaa ishee hunda hammattu jechuu keenyadha. Karaa biraan bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa yommuu jennu qaamolee bulchiinsaa mootummaa sadeen kanneen akka qaama seera baastuu, seera tumtuudhaa fi seera raawwachiiftuu jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Warreen kun qaamota sadeen mootummaa kan jennudha jechuudha gabaabinumatti. Garaagarummaan isaas niif ifeera jedheen yaada. Mootummaa jechuun hawaasadha jenneera. So mootummaa jechuun gabaabinatti maalla biyya Itoophiyaa ishee hunda hammattu jechuudha. Biyya Itoophiyaa ishee hunda hammattudha mootummaa jechuun. Bulchiinsa mootummaa jechuun immoo maalla qaama seera tumu, qaama seera raawwachiisuu fi qaama seera hiikudha jechuudha. Warri kun maalla bulchiinsa mootummaadha jechuudha. Garaagarummaan bulchiinsa mootummaaf mootummaa isiniif ifeera jedheen yaada. Garaagarummaan bu'uuraa mootummaa fi bulchiinsa mootummaa gidduu jiru akka armaan gadiitti gabaabinaa yoo ilaallu, bulchiinsi mootummaa caacculee mootummaa keessaa isa tokkodha. Akkuma kanaan dura ibsametti mootummaan caacculee murteessoo ta'an 4 uummata, lafa, bulchiinsaa fi birmadummaa of keessaa ni qabaa jechuudha. Sababa kanaaf bulchiinsi mootummaa caacculee jiran keessaa tokko ta'ee mootummaa bakka bu'uun kan hojjetudha. Karaa lammaffaa mootummaan kan hin mul'anne yommuu ta'u, bulchiinsi mootummaa immoo qabatamaadha jechuudha. Mootummaan kan hin mul'anne warri jennu warra seera baaftuu, seera raawwachiiftuu, seera hiiktuu warra kan jennudha. Inni kan barreeffamaan jiru yogguu ta'u, mootummaan immoo qabatamaadha jechuudha. Bulchiinsi mootummaa gurmuu namoota muraasaati. Mootummaan gurmuu namoota muraasaati. Mootummaan uummata waliigalaa kan hammatudha. Bulchiinsi mootummaa garuu bakka bu'oota uummataan kan ijaaramedha. Bulchiinsi mootummaa garee hawaasaa muraasaan filatamanii uummata bakka bu'uun tajaajilan irratti hundaa'e. Fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti mana maree bakka bu'ootaa keessa namoota 500tu jiru. Namooti 500 sun aanaalee fi magaalota Itoophiyaa hunda irraa bakka bu'uun uummata bakka bu'uun achi jiru jechuudha. Miseensummaan mootummaa dirqama yoo ta'u, kan bulchiinsa mootummaa garuu dirqama miti jechuudha. Nuti miseensa mootummaadha. Garuu qaama biyya bulchaa jiru kanaaf immoo nuti miseensa miti jechuudha. Maaliif paartii siyaasaa adda addaatu jira. Paartiilee biyya bulchan keessatti hirmaachuu dhiisuuf hirmaachuun mirga keenyadha. Garuu mootummoota abbaan barbaade biyya kana yoo dhufe nuun nu bulcha. So mootummaa keenyadha jennee keenya jechuudha. Lammiileen biyya tokkoo hundi miseensa mootummaa biyya sanaati. Lammiileen hundi garuu miseensa bulchiinsa mootummaa sanaa ta'uu dhiisuu danda'u jechuudha. Qaama bulchiinsa isaa ta'uu dhiisuu dandeenya jechuudha gabaabumatti. Mootummaan caacculee wal fakkaataa ta'an kan qabu yoo ta'u, bulchiinsi mootummaa garuu biyyaa biyyatti garaagaradha. Mootummaan caacculee kanneen akka uummataa, daangaa, bulchiinsa mootummaa fi birmadummaa kan qabudha. Bulchiinsi mootummaa immoo biyyaa biyyatti amalootaa fi akaakuu adda addaa kan qabu ta'ee sirnoota kanneen akka paarlaamantawaa, pirezidaantawaa fi wal makaa of keessatti qabaa jechuudha. Dabalataanis bulchiinsi mootummaa dimokiraatawaa, gonfoo, aristokiraasii fi abbaa irree ta'uu danda'a jechuudha.
meeqa kaafnee qaamota bulchiinsa mootummaa ta'uu danda'an kan diimokiraatawaa, kan gonfoo, kan aristokiraasii fi kan abbaa irree jennee qooduu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu mootummaan dhaabbataa yommuu ta'u, bulchiinsi mootummaa garuu jijjiiramaadha jechuudha. Mootummaan dhaabbataadha. Mootummaa fi bulchiinsi mootummaa wal bira qabne yommuu ilaallu, mootummaan birmadummaa qabaachuun yeroo dheeraaf kan jiraatu yommuu ta'u, bulchiinsi mootummaa garuu ni dhufa, yeroo isaa eeggatees ni darbaa jechuudha. Haala kanaan bulchiinsi mootummaa filannoo yookaan warraaqsaan guutummaan guututti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Gudunfaa irratti mootummaan hawaasa siyaasaan qindaa'ee jiraatuun kan hundaa'e ta'ee bulchiinsa mootummaan kan hoogganamudha jechuudha. Mootummaan ammayyaawaa caacculee mootummaa kanneen akka uummataa, daangaa, bulchiinsa mootummaa fi birmadummaa of keessatti qabaa jechuudha. Bulchiinsi mootummaa diimokiraatawaa seeraa fi qajeelfama hordofuun nageenyaa fi qabeenya uummataa eeguu, diinagdee hoogganuu fi biyya sodaa alaa irraa eeguuf itti gaafatamummaa qabaa jechuudha. Gaaffilee shaakalaa jiran akka hojjettan abdiin qaba. Akkaataa amma wal irratti baranne irratti hundaa'uudhaan gaaffilee kana akka shaakaltan deebistan abdiin qaba. Itti aanutti boqonnaa 3 diimokiraasii maal akka ta'e itti fufna. Galatoomaa.